Akkasii affeeruun dhufee waan ati barbaadde tokkoon si hambise. Tole. Sin affeera. Tole. Garuu akka teenyee waan barbaadde yoo barbaadde sangaa nagaasaa yoo barbaadde immoo waanuma mana kana keessa jiruyyuu taa'ii kottuuti. Tole nan ta'a. Atas taa'i. Tole. As eessa teessa? Asuman ta'a. Rakkoon qabu. Taa'i. Asirra taa'uun? Maal as teessa malee? Waan barbaadde nyaattaa. Garuu immoo maal seete yaaduma si affeeruun qaba malee maallaqaan qabanne naa liqeessitammoo kaanuma kiraayyaa darbe narraa fudhatteeyyuu naa kireessiteen si affeera. Maal jechuudha manaa baastee si affeeratteetu as geessee maallaqa hin qabu? Dhiisi akka dhufne asitti waliin lolluhaadha miidhaa. Waa dhufte. Maaltu dhufaree maallaqaan qabattee miti? Eessaa liqeeffatta natti Akkam jirtan? Nagaa jirtu? Isheen kireessituu kooti waan nyaatamu liqanaa laattuu laata naan kaffalaa'u. Maal jechuu barbaaddan? Kaffaltaati. Maal isin ajajamuu nyaata waan nyaatamu moo waan dhugamu? Lakki dhiisaati obboleettii koo manaa baasee si affeera dheena fideetu as ga'ee maallaqaan qabu naan jechaa jira. Hin qabu miti. Namatti taphattu isin lamaanuu maal jechuudha? Kireeffataa kooti manatti kireessaa. Iddoon isaa hin barbaadama yoo maallaqa hin qabaanne ta'e gannuu dhiisaa ba'a. Akkamiin namatti taphattu isin? Maal akkas maallaqaan ji'a darbe kaffale naa deebisiiti isaniyyuu jaraaf kaffaleeta nyaanne deemna waan barbaaddeen si affeera. Tole akkasidha as keesseetu naqaaneessita. Dhiifama kamaalii. Dhiifama barbaachisu kun isayyuu mana koo gadhiistee baata kana booda. Tole. Qodaa namaa caccabsitee. Caccabsitee ta'an daa'umsiinuu kan hin caccabsine. Taa'umsi cabee laata. Isa isin kaffaltu. Kaffaluu qofaa miti yeroo keenya nu jalaa gubdan. Kanaaf immoo itti gaafatan ta'atiin deemtu maanajara waamee dhufa. Asuman na eegi. Si duukaan deeme waamama. Asuman na eegi. Laaqanuma affeeruu fiddee moo dhimma biraa qabdu har'a? Laaqana affeeruuf fideetanii maallaqa immoo hin qabanne. Ati yeroo hundayyuu afshaalatti taata moo isheetu afshaala sitti ta'a laata? Isheen gara jabeetti natti taati. Leensan maalumaaf garaatti jabaatti jedhu namoonni waanuma dhimmi isaanii achirratti itti keeffatti fakkaataniiti. Eeyyee baay'ee natti dhaadatu. Otoo alatti argannee ni jedhu baay'ee. Onkosuu jettanii moo eenyu jettanii maqaan ittiin waamtu inni yamixxayyee naat siin jedhamte. Ani tonkosuun jedhaan. Hiikaan isaa maali? Hiikaasaa waan hiika qabu miti yeroon siin jedha. Itoo viidiyoo waraabnu iyyuu maal siin jedhu naan jette yeroon jedhu al tokko amma abbaa girmaa abbaa maalii jedhiidhaan. Sana booda arraba warra na dhufe akkas jedhin jedheen xiqqoo kolfinee jechuu jalqabne maqicha namni koomentii irratti babaayisee naan itti fufne. Durmagee abbaa girmaa naan jedhu duraan. Amma immoo tonko. Maqaan Magarsaa maqaan keenya dhugaa miti ne? Magarsaa eeyyee. Keessummaa keenya taatanii asitti dhufu keessanii baay'ee gammanneerraa ulfaadhaadhaa galatooma isiniin jenna. Oko anonan sodaadham karaarra nama faana taa'ee anoo nama hin beeku otoon namni tokko natti dhufeoo. Rakkoon qabu noo zimmenni mateenyirra rakkoo maalii qabaa? Yaabbe beeku nan sodaa. Akkamiin talakoo? Nagaadha. Meeqottu mee yaabbe? Eeyyee. Maal barbaadamoo yaa waaqa? Nagaa jirtu? Akkam mucaako? Nagaadha. Fayyaa. Ilaa manan talakana haadha seetuyyuu qoricha wayii kutennaani. Qoricha wayii kutaa rabbi maal mana tulfoofte dhaniituyyuu himnaani san qoricha aadaa kana kuteefi. Ishee immoo? Ittiin himiniiti ati malumaanu baasi. Isheetu moo? Maanni? Dheereseen nama hin beektu. Haa ta'u nama wallaaltu sulfoofteetti. Maaliin godhe kana? Malaanu baasaa dhaadhumatti kennatti. Lakkiin isaa waan kana jedhee fuudhii deemu. Si? Taate maayii tamuuca. Maalaan jettee naan? Maalaan jedhe. Anta akka nama biraa wajjin dhaabadhee beeku naan jenne? Annaa maaltu ta'eere? Nagaa tushii kana booddee. Nan argitu kana booddee. Maal ta'aa jirtu mucaa rakkoo jira moo maanni? Yee jaarsa
akka liqimsuun sittin himne nuusaaf deebi'uuf an jedhan talako. Maalodha kuno maalodha? Maaliif liqimsa? Maalni naan galle ko maalodha? Maan talako biraanee tokkoon si se'een maal Biraanee maali? maal darbatta biraanee mangeessaa Ajjana baaftame jaalallee koo faana maachuudha sammuu sinitti dhaga'amu? biraaneen si se'een intala koo. Biraaneen si se'een? Yoo si jaallateen deebi'an intala koo. Yoyyaa kabajamtoota daawwattoota keenya keessumoonni keenya arraa egaa Magarsaa Bisaa fi akkasuma immoo Leensaa Bal'axaati. Isaan lamaanuu TikTok irratti waliin hojjetu ni beektu koomeediiwwan adda addaa baay'ee hojjetu afaan Amaariffaatiinis afaan Oromoodhaanis jechaadha. Yeroo ammaa kana immoo keessuma Magarsaanii TikTok award irratti kaadhimamaa ta'eeti jira hojii isaatiin jechaadha. Kanuma sababeeffachuudhaan nuti asitti waammanneetii jirra waan isaan irraa odeeffannu qabna haga dhuma sagantaa keenyatti waliin turaasaniin jenna baga nagaan dhuftani. Yaannu eddan. Ani egaa keessumaayyuu hariiroon keessanii kanarra kan darbe ta'uu isaas dhagaheen ture haati miixaa si'i abbaan miixaas immoo isuma ta'uun bare Akkasuma eessatti wal bartanii? Asuma magaalaa Finfinneetti wal barree bara 2013. Ati Finfinnee kan dhuftee fi hojii biraa barbaada akka ta'e naga'e. Ilbaaburraa gara kana dhuftee. Sana booda osuma hojii sana hojjettu moo TikTok kan wal sin barsiisare? TikTokiin eegalle yeroo sana TikTokii kan eegalle eegga daa'ima keenya godhannee booda. Isaan dura garuu hojii koonistiraakshanii irran ture. Kacarraa yaadaan utuun barbaadu galgala keessa argadheera. Ani yuunivarsiitii Wachamoorraan eebbifame baayoloojiidhaan hin ba'e. Na hojii barbaadaa tuman jiru wal argine jechuudha. Karumarraa wal argitan moo bakka carraa? Hojii guddaa argatte maarree sana booda baay'ee. Gaafan arguun baay'ee rifadhe yeroon jalqaba arguun. Asuma Finfinnee keessatti? Asuma Finfinneetti baay'ee tokko rifadhe sana booda maaltii ta'a suuqii namaa keessan ture. Maal gochuu dhuftennaan hojiin barbaadaa jirannaan hojiin jira hojii siin argaa bilbila keenyaa kan jedhe. Bilbila see fudhee sana booda akka carraa guyyaa wa'ii naan bilbilli see immoo hojjetu obbolaan see mana nyaataa qabu turan yeroo sana jara bira deemeen guyyaa tokko lama eegee argachuu hin dandeenye tuman dubbisiniyyuu torbee lama akkas ta'e sana booda guyyaa tokko argeeni kaaffee teenyee siluma waaqayyo gatii sin kan walii ta'eef baay'ee walitti ulfaanne yaadaan walii gallee turtii jaalalaa. Bilbilumaan argatte moo achuma teessee argatte? Bilbilumaan argatte moo achuma teessee argatte? Bilbilaan argachuu nan dadhabe. Guyyaama sana yeroon siin jedhu obbolaa see biratti haqee beellamee booda wal argine mashaayii bunnaa jennaa waan jedhuuni kaaffee teenyaa sofnee sana booda obbolaa seenis wal beekaa jarris na beeku obbolaan see caalaa obbolaa seen na beeka baay'isuu isaan duratti. So kanumarraan jaratti siquu san dur xiqqootti siqu seedhii seen jaratti baay'ee siqe firan ta'e. Ati duruma beekattee jechaadha garaan kee waan sitti. Eeyyee. Sana booda turtiima keessaa walii galaa dhufnee akkasiin gara gaa'ilaatti as magaalaa Gudar naannoo Amboo jechuudha. Sana booda maatii seetti waraqaa ergadhe karaa namaatiin jechuudha. Isaanis deebinuu deebisanii akkasiin gara gaa'ilaatti tokko taane miixaanis dhalattee meeroobikaan dhalatte jechuudha. Akkasiin kun amma waggaa 5 akkas waliin jiraanne. Mageen nama akkamiiti? Mageen baay'ee nama gaariidha. Bakka yeroon siif jedhu nama hubata. Baay'ee si walii gallee uma jiraanna jechuudha. Na akkuma bashannanaas yeroo haarrus yeroo kolfinus waliin dubbachaadha deema. Egaa amma immoo kana bira darbee maatii horachuu bira darbee waliin hojjechuun irree dhufee jira jechaadha. Hojii barbaadde sana akka argattu taasistanii jirtu. Magee sittiin deebi'a.
TikTok idhaan akkamitti wal bartan? TikTokii waan sadhibu jalqaba namni akkasumaan silaalee qoosaan dandeessaa maafin hojjettu siin jedha. Sana booda hiriyootuma koo wajjiniin jalqaba karaa Mo'aa TV ilaaluun dhaqe na affeeranii ijoolleen. Sana booda taatoon dhibe keessa bakka na buusanii gaafan seen hojii koo jaallatan caalaattu. Namni dhibnaan namni keessaa dhibnaa hin gale. Sana booda hojjechuun eegalee TikTokii immoo dingatuma itti yaadee miti dhugaa. Garuu hojjechuu akka hin danda'u murteesseera. Bilbilliin qabadhee ture bilbilaa gasmara waraabbiif mijataa miti. Isuma hin eegalee yaadi namaa dudduubatti si adeebisu iyyuu malee yeroon jedhu gara jalqabaa gaafan jalqabee yaadonni namaa kan na jabeessu hin turre. Dhiisi hin dandeessu waan jedhu ture. So ammoo keessa kootti dandeettii koo gatiin beekuu fi akka yaadota sana moo'ee boriitu milkaa'u gatiin beekuuf agasmaraa dhiibbaa dudduubatti na harkisuuf bakka kennaan turre. Mucaan kun namayyuu hin dhaga'u callisee hojjetanaan jedhu koomentii gahaan argu. Maaliif koomentii faallaa bakka dhiisi kan jedhuun arga yeroo baay'ee. Waan biraa yaali galii qonna qoti. Qonni sa'aatii kana garuu madda galii guddaadha. So akkasittiin gara TikTokiitti dhufee YouTube illee karaa Facebook illee akkas hordoftoota guddaa horadhee har'a madda galii keenya ta'eera. Gummaan ati ittiin hojjechaa turte kan bishaan sirreessuu yookiin immoo sarara bishaanii sirreessuu kunii fi amalli immoo ati ijoollummaatti qabdu numaayyuu ol jettee nama ilaaltu jedhan. Akkamimme? Bakka namni lama sadii isaa ol jiru baay'een sodaadha. Yeroon dubbachuuf ka waan arrabina keessaa buuf yookiin gororrina fe'ee nama gidduutti kufu faanatti fakkaata. Ofitti amanummaan qabun ture. Baay'een nama sodaadha. So bultii keessa garuu maalin godhe maaliif dudduubaa maatiin dur nama yeroo bunni ollaa waamamu fa'aa golatti si dhiibu carraa nama guddaa wajjin haasa'u siin kennan. Gara hojii bishaanitti gaafan dhufu namoota gurguddaa wal arga. Nan saalfadha. Kun hin danda'u faadhanii guyyaa lamaan sadan tokko na argataniiru. Maaliif namni amansiisuu qabdu ol jettee ilaalu. Ammaamilaa hojii guddaa natti kennuuf na waamin saalfadha. So amanamummaan irraa dhabani. Sana booda ofitti hime akkan bakka kana booda maaliif dhugaan siin jedha guyyaa wa'ii yaada kootii nama baay'ee meedaa kanarra jira nama duran jira dheefaa jira ofii kootiin haasa'ee beeka. Sana booda garuu waltajjii gurguddaas irratti sirmaadheera. Sodaan sun keessa kootti ajjeesaan dhufee namaanis walii gala. Jalqaba garuu sammuu koo amansiisuudha. Egaa erga leensaa argattee gara TikTokitti galtee waan ta'eef viidiyoo isaa calqabaa gaafa ilaaltu tureeti maal jetteerre? Waan akkatti ittiin milkaa'u natti fakkaatu ture beektaa? Innaa namnis koomentii baay'ee kenna mitiire waan zim jedhee yeroo isaa gubaa jiru natti fakkaata. Hojiin garana jira hojiicha deemuu qaba ani hojiittiin fookas godha beektaa? Innaa kun hojii natti fakkaatu ture dura. Eeyyee hojii hojjedhuun jedhaan. Ati hojii biraa argattee ergas? Anillee hojii dhuunfaan hojjechaa ture. Oduma jettuu ati sitti makamtee jechaadha. Mee ati akkamitti itti makamtee? Akkamitti dudduubaan inni jira ture sagaleen kee amma immoo waliin as baatee kophaa keettis immoo TikTokii banattee hojjechaa jirta. Si amansiise jechaadha. Keessa nan galadhee yaadeen beeku kan si dhibu keessa inni natti lola. Bakka wajjin hojjenna amma nama alaa barbaadu jabaadhu wajjin hojjenna naan jedha beektaa? Ani immoo akka hojiitti jaallatkoofneef isayyuu dhowwaan ture mitiire. Ani immoo siruma bakka keeriin godhu beektaa? Achiin boodarra tokko lamatuman jedhu isa caalayyoo amma ana siireesii ta'e hojjechaa jira. Abba ገበያ ሊሄድ ነውና ተጫውቱ እሺ እንዳይደብሮት። ገበያ ማን ታት? ገበያ ሊሄድ ነው። ገበያ ነው? ገበያ 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 የልጄ እኮ ልጄ ገበያ እኔ ገበያ ሊሄድ ነው። አንዳንድ ነገር ገዝቼ ልምጣ። ቲቪ ሚውሺ እንዳይደብሮት። አንቺንም የገበያ ልጄ እኔ ገበያ ሄጄ እመጣለሁ። ቶሎ እመጣለሁ። ገበያ ፈካታ ልኪ ገበያ አንቺ ትመልክ መልካችሁ ነው። ምን እያሉ ነው አባባ? ገበያ ሄጄ ልመጣ ነው አልኩ እኮ። በቃ ጥሩ ፈጣሪ ስለ አንዳንድ ነገር ገዝቼ ልምጣ። ምን ልግዛለሁት አባባ? ገበያ ሊሄድ ነው። የሱ
የገባዬ ለእርሶ ምን ልግዛ? ገበያ ልሄድ ነው። አሃ ገብታ እንትን ነው አንቺም የገባዬም ልጄ ሁሉም ወልፈካት ዱጋዳውን ነው። ምን እያሉ ነው አባባ? እኔ ገበያ ልሄድ ነው። የእንትን ክብቱ ልጄ የእሷ ጎረቤት ወሊም ቡና እነሱም ያ እንትን ነው ገበያ ማንቺን እኩላት ገበያ ማናት አባባ? እኔ እኮ ገበያ ልሄድ ነው ያለው። Nageen egaa keessumaayyuu tiktaakii namni baay'ee waanuma qoosaadhumaaf callisanii irratti qoosanii waan wanti jechuun dhama qabu irratti nirbuufaa jedhantu jiru. Ati yeroo maanguddoo taatee hojjechaa turte sana calqabarras ammas darbee waanuma hawaasummaa kana xiqqoo keessa ergaa keessa dabarfachaa deemta. Dhuguma tiktaakiin bakkuma qoosaatti toolanidha moo bakkuma immoo waan gabaabaa keessa ogummaa bifa aartiitiin keessa dabarsanii deemuu danda'anidha? Akka abbaan itti fayyadameedha. Kan gaarummaaf fayyadamu jira. Kan beekamtiif jedhee daandii namni jaallanne irra deemu jira. Kan immoo hojii koo ta'e akka koo mana isaattiin bulchatu jira. Akkuma seensila kaaste jalqabarra hojii koonistirakshinii yeroo hojjedhu maamila baay'ee qabna. Gaafan gara kanatti dhufu baay'ee itti wal dhabaa turre. Iddoo kennaafiin turre seen. Garuu maal seete miidiyaan akka abbaan itti fayyadameedha. Sa'aatii kanatti immoo madda galii guddaadha. Akka waan iddoon taane ooluu miti. Bareechitee hojjennaan itti milkoofte moor kana caalaa akka hojii suuqii namni qabu qonna guddaa qabuuti. Namarratti hojjeteef miidiyaan. እየበላክ ነው? እየበላው ነው። ብላ እሺ። ወጥ አለካ? አለኛ አለ። ብላ አለ እውነት አለ። እሺ እሺ ውሃ አለ። የእጅ ውሃ ነው? ይሁንሽ ይሁን። እሺ የእጅ ላምጣልህ? ይሁን እውነት ይሁን። ይሄው ታጠብ እንግዲህ ያመጣውልህ። ልታጠብ? አዎ ልታጠብ እንዴ? የእጅ ውሃ አላልከኝም? አዎ። እና እሺ ተነስታ አጠባ። እሺ ወጤላችሁ Achirratti dubdeebii hedduutu jira. Akkuma ati jette waan hedduu namaa kaasu. Dubdeebii yookiin koomentii inni irraanfanne. Mucaama kana nama qabeenaa fidumaa afaan dhabeen ajjeesaa kan jirfaa jira. Kanan dagadhu yeroon jedhu ittiin bashannana. Yeroo daandii irratti si argu immoo namni amma achirratti si arrabsu lafa irratti tokko miti. Si ajaa'ibsiifata. Ati amma nama tokko argitee piroofaayilii isaa galtee namni kun yoo natti dhufe nan baqadhattee ilaalta miti. Gaasitti dhufu isa kaameeraa banee sitti fiigu isa si ajaa'ibsiifatu ta'e argama. Ati ni irraanfattu namicha irraanfate. Namni asfaaltii tokko qabatee deemu yoo karaan qotamaa ta'es daandii biraa filatee itti ba'uu fi koomentiiwwan abdii nama kutachiisan yeroo kenneen dubbisu. Akka bashannanaattan dubbisa. Hiriyoota koofan iskiriinshuutii faa godhee ergee ittiin kolfina. Maaliif dudduubatti nan deebisanu garuu yaadonni achi keessaa immoo si jabeessuuf dogoggora kee keessa sitti manu hin jabaatta fooyyeffataa deemta. Yeroo inni asirratti hin dandeessu siin jedhu akka inni bor hin dandeessa siin jedhutti jabeessitee hojjetta. Mee gaafuma kun hojii kiyyettee itti seentu dhimmoota irratti akkamitti hojjetta? Ani gaafan filadhu hiriyooti koos meebii beeku kana. Bitaaf mirgaan laalladha. Namni maal naan jedhaan jira. Amantii tuqaa, uummata tuqaa. Boriitu daa'imanuuf jalaa qaba. Daa'imni koo laaltee mataa buustii natti gadditi abbaan koo maa kana godhe naan jetti waan jedhu gatii yaaduu fi ajandaan ittiin baay'ee bebeekamtu baay'een sii dhufa. Garuu bor ilaaltee moorra darbita maaliif wanta ati ka'aa darbitu dhalootaaf ta'a wantarra waraabamee taa'u gatii ta'uu fi daa'ima kee hiriyoota daa'ima keetii daa'ima kee bichaa miti. Kanaaf gaafan filadhu waa baay'ee gatiin filadhuuf malee koontentii baay'eetu dhufa. Ajandaa uumuu hin dandeessa. Kanaaf waa baay'ee ilaallataa hojjetta. Tiktaakiin kun yoo itti fayyadaman ammam jireenya ofii nama jijjiiruu danda'a? Baay'ee nama jijjiira na sirriitti irratti hojjetamnaan baay'ee gaariidha jedhee yaada. Maal seete
ijoolleen tiktaakii guddifachuuf tooftaa adda addaa fayyadamu. 10,000 yoo galtan sinii kaffala kan jedhu. Akka namni foloo na godhaa 10,000 yoo galtan sinii kaffalaa kana jedhaa sana jedhaa waan jedhu jira. Amma ijoolleen maal godhu seete 10,000 akka galaniin keessaan naaf ergu. 10,000 galeera naa kaffalaan jiradhu. Itoophiyaa keessatti miliyoona tokko galteeyyuu tiktaakiin kaffalaan jiru. Kallattii ati ittiin madda galii godhattu tadda male. Fakkeenyaaf nuyi karaa beeksisaa, karaa giiftii, laayivii gartee yoo giiftii argatte malee tu miliyoona 10 qabaattee teesseeyyuu tiktaakiin hin kaffalu. Situ madda galii godhata sa'aatii kanatti. Biyyoota alaatti hin kaffala. Asitti garuu amma yoonaatti kaffalaa hin jiru. YouTube mataa keellee qabda achirratti koomedii achirra baay'ee laalama iyyuu achirratti. Loogoo TV kan jedhu achirratti hojjenna. Innis gaarii ilaalama sararaas hin arganna. Tura eenyu dinqisiifatta ijoollee sin dursanii hojjechaa turan jiru waan ta'eef. Bakka nan hordofa ijoollee garuu raachee akka ittiin fudhadha beektaa. Iddoo guddaa bakka baay'ee tattaafataa egaa ta'eef natti tola laaluunsaa. Namoonni tokko tokko tiktaakii kanarratti viidiyoo takka hojjetanii tokkichumaan kan beekaman jiru. Kan magee immoo akkam ture laata? Yeroon gara jalqabaa eegalu waan ati jaallattee bareedaadha itti hojjettu namni si ilaaluu dida. Tiktaakiin banadhe 10,000 naagee itti dadhabe na jalaa gubate. Tokko dhe gaafan jalqabus jalqabarra naa ilaalamu. Seen immoo akkuma sila jalqaba kaaste jalqabarra na jabeessaan turre maaliifi hojii isa kaan dhiisee bakka akka waan hojiitti si fudhataan turre. Sana booda garuu milkaa'ina kootiif ga'ee guddaa ka'umsarraa kaastee taphatte. Qarshii 10,000 wayitti arganne yeroo ta'e. Yeroon jedhu beeksisa hojjennee qarshii 10,000 arganne. Achii booda YouTube irraas maallaqa xixiqqoo argachuu jalqabne. So silumayyuu seen hojiitti amante siin jedheera. Ka'umsumarrayyuu gaafa haasofnu nama hojiitan nan hojjedha. Waa baay'een gatiin hojjedhu kanan irratti baay'ina jaallatti. Jijjiiramuu keenya baay'een barbaada seenillee akkasi. So eegga hojii ta'uu isaa bartee iddoo kennitee na gargaaruu jalqabdee. Kennaa yoo qabaatte kennaan immoo hin dhufa. Akka hojiitti fudhattee hojjennaan hin milkoofta. Garuu akka hojiitti fudhattee hin hojjenne taanaan miidiyaa agas mara namni milkaadhe yaadu iddoo kennuufi barbaada miidiyaan. YouTube irrattis immoo koomediiwwan hojjechuu jalqabdeerta. Eessa geesseef laaluu barbaadda? An amma akka Itoophiyaatti beekamtii guddaa argadhee dhaabuus hin barbaadu. Sana booda immoo yoon afaan Ingiliffaa hin beeknes yeroon siin jedhu afaan Ingiliffaa qofa miti addunyaa irratti kan dubbatamu. Kan sagalee hin qabne. Kan namni kamiyyuu addunyaa irra taa'ee daawwachuu danda'u. Gara hojii sanaafaatti deemu madda galii guddaa godhadhee jireenya bareedaa ittiin jiraachuu. Eenyutu immoo dhimmoota fida amma silaas lamaanootis tiktaakii kee irratti kan hojjettu jira. Kan si dhibu keessaa baay'ee irratti bakka irratti baay'een dubbannu. Ati akkas taata inni bakka yaada ofumaaf fidaa deemna. Anis yaadu mataa koon intanii jedhanis akkasuma malee qo'achuu irratti yeroo fudhannee hin jiru wanta akkasii. Hin hojjenna ammuma hojjenna bakka. Mana kiraa keessatti garuu baay'ee rakkattamoo. Inumaayyuu mageen waan sirriitti itti miidhamee fakkaata. Yeroo hojjettu bakka jira miti waanuma dhugaa ta'e yookaan itti dabalta yookaan irraa hir'ista miti. Na waanuma alatti arginu yookaan namni nutti himatu tokko itti daballeetudha malee akkas aga ammaa kireeffannee taa'aa jirra garuu namuma gaariidha nutti qabaa ture. Mageen kanan wal qabatee akkatti maanguddoo irraa garanatti jijjiirrattee jira kaaraaktarii. Gara jalqabaarraa yeroon uffata biraa keeyadhee hojjedhu iyyuu sirraa jaarsuma taatummaa jaarsaa qofa bareeda. Dhiis waan biraa naan jedhu. Isuma namni biraa jaallatee viyuu guddaa argatu koomentiin hundumtu ati jaarsa ta'e hojjedhu jaarsuma qofa sirraa bareedadhu. Immoo maal seete hordoftoota karaa jaarsaa argadde jira. Kan taatummaa sana jaallatan. Kun immoo ga'aa miti. Yeroon jedhu amma naaf iseen
fedhiin keenya adda adda ta'uu danda'a. Ati amma taatummaa jaarsaa sana hin jaallatta namni biraa immoo jaallachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf siluma foloorsii hordoftoota guddifachuu miidiyaa guddifachuu gatii ta'ee fi gamanas dhaxxee hordoftoota biraa argachuu qabda. Kanaaf fedhii namaa laalta. Saaf immoo waan adda addaa hojjetta. Amma sana amma ta'e hojjetaa jiru kana miti. Waa baay'ee gegeeddarree hojjenna. Namni maal jaallata? Eeyyee. So filannoo namaatiin jaalala namaa kanumarraan iyyuu gara kanatti immoo finne. Namoonni baay'ee egaa TikTok irratti hojjetanii afaan hedduu warri danda'an garuu afaanuma tokko irratti of daangeessanii dhimmoota achirratti gaafa hojjetan argita. Mageen garuu afaan lamaaniinuu amma nama sirriitti milkaa'eefidha. Hordoftoota hedduu sirriitti akka horattu taa'ee jira. Kun akkamitti dhufeeme? Akka addunyaatti beekamtee argachuuf hojjechuu barbaada. Kanaafi sabni biraas dandeettii koo kana maaf hin argu? Sabni biraa roonsiin jedhu Itoophiyaa keessatti naannoo adda addaatu jira. Naannoon kun immoo maal dhagaa kan jedhu afaan Amaariffaan dhagaa. Ilma Oromoo akkasiin bareechee hojjetee yeroo afaan biraatiinis deemtee naannooma biraayyuu kofalchiistee bashannansiistee dhufanii si jabeessanu caalaatti sitti tola. Kanaaf afaan kee dagachuu osoo hin taane afaan kee guddisaa. Darbitee immoo akka Itoophiyaatti hojjechuun naannoo hundi akkasii hordofu gochuun silumayyuu madda galiidha. Miidiyaadha baay'ee biizinesiidha kun. Naggaadeen tokko immoo yookiin dallaalaan tokko suuqii yoo banatteti kun qofti narraan bitu hin jettu. Madda galii keenya sa'aatii kanatti. Kanaaf bal'istee yoo nagadde bu'aa argatta. Kanaaf moor yoo caalaatti immoo afaan adda addaan hojjette bareedaadha. Afaan Oromootiinis hojjette namni ammasuma afaan Oromoo iyyuu nuu ilaalee hiika isaa barreessaa koomentii irratti hin jedhu. So kun dhiibbaa guddaadha. Afaanuma keeyyuu amma na guddisuun egaa odeensii argattee booda immoo dabarsitee keessatti hojjetta. Amma ijoolleen tokko tokko amma fakkeenya kan hin godhu akkuma seen jettee raachee baay'een jaalladhan. Raachee olaalte afaan lachuun hojjeta. Yeroon jedhu tokko dhiisee tokkotti hin gorre. Amaariffa qofaan miti yookiin Oromiffa qofaan miti. Gablachuuttu jaalala guddaa qaba mucaan kun. So an fakkeenya kan hin godhadhe TikTokera keessaa raacheedha baay'een jaalladhaanis nama na jabeessuudhas baay'ee mucaan sun gara jalqabaarra TikTokera guddaa keessaa yaadaan na jabeesseera. Fakkeenya san godhadha kanaaf nama tokko immoo gaafa fakkeenya godhataa deemtu caalaatti jabaataa deemta sii galee. Kanaaf afaan lachuun hojjechuun dhiibbaa qabadhee yaadu. Caalaattuu si cimsee namni akka si hordofuuf madda galiis sii ta'adhee tayyaada. Viidiyoon kee baay'ee laalame jettu kamidha? Amma kan jalqabarra jiru naannoo miliyoona 9 galuudhaaf miliyoona 8 tuqaa wayi akkas. ሰላም እንዴት ነሽ? ናጎራበል ኧረ ችግር ፓፓያ ነው እንደ ያዝከው? እንትን ገዝቼው ያው እቺ ና አንደሰች። እሺ አመሰግናለሁ። ግን አይበቃንም ብቻ አንድ ብዙ ነን እኛ። እውነት በቃ ይሄን ሙሰጂው እንኪ ያዥ። ይኸው እዚህ ጋር አስቀምጫለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። ስራዬ ምስጋና ሱል አማራቲሞ ካኔ ዩቲዩበሮን hojjetan jiru. በአካራት akka nama reef viidiyoo laaluuttan kolfa gaafa jarre irra deebi'an ibsaa kolfa yaadicha bal'isanii anta hojjetanu baay'ee tokko natti tola keessattuu kan paapayyaa dhuu argite yeroon jedhu maaladhama waa tokko leeyyoo saalfataa saalfiin illee akkam akka nama miidhu achi keessatti ifa ta'u keessa kee ibsuu dhiisuun amma fakkeenyaaf paartii sana irratti argite hunda kennuu barbaadaan turre yoo man dhokseeyyuu bakka amansiistee yaada tokko jira miti saalfachuun amma akka inni nama miidhu achirratti viidiyoo sana irratti yeroo jarra dedeebi'anii hojjeta yeroo baay'ee naa dhufaa namnis jalatti na waama viidiyoo sana jedhii dhiyeenya kan hin hojjetaa jiru baay'ee isaa namni irratti hojjetaa jira. Amma hordoftoota hedduu dabalachaa jirta gara miiliyoonatti siqaa jirta. Inumaayyuu waggaa kana keessa baay'ee hojjettee jedhee yaada guddifachuudhaaf kana keessa miti? Biyyaans ji'oota isaanuu gidduudhaan dhaabeen ture hojjetaan ture. Eeggan hojjechuu jalqabe immoo dhugumattiyyuu ji'a waan hin guunne keessatti miliyoona bakka yeroon siin jedhu 100,000 wayi akkas faa dabala. Arra bulee borfaa gaafa laalu 10,000 faa dabalee bula.
Na amma bareedaa deemaa jira. TikTok warri irratti kakadhimamaa taatee jirta. Maal sitti dhagahame? Achirratti filatamuudhaaf yeroon siin jedhu filannootti dhiyaachuu koo yaadne argine. Sanamni biraa maxxanseen filachuu dhaqee of arge keessatti. Gaafan argu dhugaa baay'ee tokkoon gammadee hojiin koo akka fudhatama godhataa jirus akka nama bira ga'aa jirus akka Itoophiyaatti akkasiif dhiyaachuun gam tokkoon milkaa'ina guddaa tokko yoo injifanne iyyuu milkaa'ina guddaa tokko gamanumaan hordoftoonni TikTokii keenya akkasumas miidiyaa keenya amma filannoodhaaf dhiyaanne irraa akka carraa liinkii kan TikTok Award profaayilii TikTokii koo jala kaa'eera achi yoo seenanii funniest comedy kan jedhu keessa jira achi keessa seenanii na arguu danda'u. Kanaafuu jajjabeessa sinin jenna. Leensaa gara fuulduraatti ati maal yaaddu? Kophaa kootti hojjechuu nan yaala gara fuulduraatti. Isa faana qofa otoo hin taane ammallee ba'een jira. Bakka sirriitti hojjechuu yaala irratti. Baay'inatti tola yeroon si wajjin hojjedhu. Irra deebinee illee waraabnu viidiyoo baay'ee. Kanaafi tokko sagaleen keen bareeda kan jedhu koomentii baay'een argaa namni baay'ee utuu seenii fuulaan as hin ba'in sagalee si warra dinqisiifatatu jiraata baay'eetti. Moor caalaatti miidiyaa mataa keenyaa guddaa uumne achirratti lamaan yeroon jedhu akka hojjennu kan seetiin immoo dandeettii addaa kan dhuunfaa seesee ibsu akka seen hojjettu nan jajjabeessa. Keessummaa keenya taatanii asitti dhufu keessanii baay'ee gammanneerraa ulfaadhaadha galatooma isiniin jenna. Ulfaadhaa isinis. Daawwattoota keenya keessummoota keenya har'aarraa waan hedduu akka baratan abdii qabna. Waan hundarra gahuudhaaf sadarkaa hedduu irra gahuudhaaf carraaqii akka barbaachisu Magarsaa fi Leensaarraa baratan jennee yaadna. Qophii dhangaa keenya irratti isin deebisaa turte asitti isaan waliin qabu xumureetii jira waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna.